Ani achiti qamadii facaasaa turre. Qamadii otu facaasnu dhukaasni nutti baname. Dhukaasii sagalee saddeet qabu nutti baname. Saddeet keessaa sagal asiin hadhee asiin harca'ee namoonni nu biraa baay'ee du'e. Nu biraa baay'ee du'e. Anis jabaadhaa nuttasaa. Du'eera anis sana booda reeffa keenya gara hospitaalatti geessanii. Hospitaala erga geessanii booda kutaa reeffaa geessanii nama rammaranii sana booda duuteetta naan jedhan. Duuteetta siniin jedhani? Namoota 6 turre. Namoota 5tu du'e. 5tu du'e sinumaa wajjin jechuudha? Ana wajjin 5. Achii hospitaalatti yeroo isin geessanii mee maaltu ta'e hospitaalatti waan iddoo sanatti ta'e maal yaadattu? Ol seenuu koo nan yaadadha. Ol seenuu koo nan yaadadha. Nu biraati akkas mucaa tokkotu. Intalsu waliin jiraachuun fedhumaa intalsu narraa jijjiiru hin fedhu amma intalsu hin fedhu narraa jijjiiru. Intalti maal si gooti? Hin fedhu waan isin godhini jira narraa jijjiiru bakka hin fedhu narraa jijjiiru hin fedhu. Dura waan si goote naa inni narraa jijjiiri meeshaan taane kan jijjiiraa olluu fi natti himee maali inni? Waan si goote inni. Intal man keessa waa gaafadhee naan ganni kan qabdee naan loltee naariif min keessa. Ayoo gaafadhee rakkoo maanti jedhe. Ganna maa gaafattaati? Dhalaa gannan gaafatanii ganna si maa gaafattaati dhalaa. Mama yoo gaafadhe maa balleessa ammallee qalistee tu buddeen callaa nyaati jiyaaka maliin taa'u jirta kaallee naan dalle qalistee tu buddeen nyaatte kaallee gara baaf daa'imallee naan dalu jirtu maa. Baati sadii garganaa eegamute daa'ima maali barbaadde ganaadha jincoon baati sadii. Daa'imni ganaa dhufaatiin jarjarin mi'aati. Ani fedhu amna irraa jijjiiru nan tadbii naa barbaadu fedhu miyoo. Na dhageenaa sin amma tanumaa rakkoon. Tanu hin fedhu narraa jijjiiru. Hayyee egaa tana taate naatu dhufee walitti isin alaalsanaa dubbii teessan laalaati. Yaa'iin godhin deemma nan eegi dhufe. Ansi egaa buntan koota zo galgalliin keenya koota malee akkan cufanii mana keessa na dhibuu jirti. Amuntan koota nan fedhu. Hayyee ammaan dhufaa deem. Hay siisa. Akkami? Nagaya rabbi jee nama karaa jiru fakkaata. Barna qofaa miti. Hay eessaaf yaatan ammoo? Karaa gaara mul'ataati. Maali nagaya miti? Wanni aanuuf moo? Waan yaa'uu qabnuuf. Jechuun gama gaara mul'ataa wanni dhayxaniif? Gaarri mul'ataa gama keenya waan hin dhufneef. Toora misilaa. Bakki dhaynu baanta? Dabbaali. Akkas hin jenneeti inni kun gannaa fi bona wanni hurree hagooggatuuf maali dhiiroo? Dabbaal gaa. Waan dhaamotuuf. Mee waa si gaafadhu? Gaafadhu waan feete. Mukni jiidhaa fi goggogaan kam turreeddu? Hamuramee goggogee fi ha irra goggoge jidduu goggogumaa turreeddu. Namni oo maraataa fi kafayyaa kam turreeddu? Ha huccuu keeysan maraatee fi ha huccuu darbe jidduu maraatumaa turreeddu. Ha du'ee fi ka jiroo? Ha jiruudhaan du'ee wajjin hanuma du'ee turreeddu. Mootummaan oo haayilee fi dargii kam turra gaarii? Booyyee fi harkarroo kam turra bareeda? Dargii fi kammaa kanoo? Eega bu'ee booda na gaafa turra wayyu. هاتتي في الو هذا رقم محمد. لا غلطان. غلطان؟ وانتي ليش تردي على ارقام غريبة؟ ها؟ اسفة احسبك صاحبتي. خلاص عادي حصل خير، بس مرة ثانية لا تكونيش تردي على اي رقم غريب لانه بصراحة انا غار. حاضر حبيبي. حبيبي؟ احبك. اموت فيك. ايش رايك بكره نخرج سوا؟ من عيوني حبيبي. مسرعة جلسة.
Anjalala jalala mala kafe jalal kishe sene nanya kafe darbatame gatan tare yo kufe kufade dan ka echite sitafe jalate sitafe silate sitafe